Meeqa makaraa irra nama lola kana kaase qofa nuu fidi amma sheeritti nu haa godhani yookiin hambaa kennina yookiin dhiibama uummata gaafatee gara araaraatti deema. Nama san qofa maqaa nuus. Baay'ee dhagaye. Tokkoffaa lollee isaa dhufe beektaa lola kakaasu. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ijoollee sirkaati. Kagastii banee fi dibbee waliin tumee gadi qabee lafa qabsiisu ijoollee diidaati. Maammee fa'aa jechuun warra fooloo 200. Lolli akkaataan itti ka'e miisenjara keessatti mariidhaan dhufe. Miisenjara keessatti eenyufaadha wiinii beestii sirkaa ka jedhamu fa'a itti fixaa baaliyyoo abshaalaa haleeltuu jara sanniin ta'anii guruppii eenyu hidhe beektaa wiinii fi beestii sirkaatu guruppii eekoo isiima wiinii fi beestitu hidhe guruppii hitee maal gootee birrii nuu kennaa gaafa arsii fi walloon wallolte san walloo qabuudhaaf dalagaa irraa yaane birrii nuu kafalaa nuti hojii irra hin jirru jettee gaafatte wiinii. Miyuutii qabadhu gaffaarii carraa eeggadhu dubbadhu miyuutii qabadhu. Amma sirrii haasa'e Ziyaad. Ziyaad sirrii haasa'e. Itti fufi Ziyaad. Namoota san afran hunda himi hunda. Aga hunda namoota himi. Eenyutu guruppii hidhee beektaa wiinii fi beestii sirkaa ka jettu guruppii hidhee itti fixaa baaliyyoo abshaalaa haleeltuu maammee guruppii hidhanii birrii gaafa dalagaa gaafa walloo fi arsii wallolte hojii irraa baane walloo qabuudhaaf birrii nuu kennaa nuti hojii irra hin jirru. Ijoollee teennatanii fi tanan finna lolli gara wallootii akka dhaabatuun goona teennata miilana lola kaafte tana quba hudduu kennee dhiifama gaafatti. Salaam alee Amir walloo jala nama tokko buusa. Buusa nama na fixachiisi itti xumuri. Jettee guruppii godhanii haasayan. Abshaalaa fi maammee haleeltuu ta'anii birrii sii kafallu wayiitu hin jirru gabbayii dalagadhu jetteen. Itti fixaa baaliyyoo ijoollee tana qabdee ijoollee teenya hin fixachiisiisin. Ani hojii irra hin jiru birrii 500 sii kenna. Ijoolleen tuqeen jennaan lakkeen birrii 500 homaa nan fayyaddu jedhee haleeltuu eenyu beeftu beestiin sun faati keessaa utaalee ijoollee maarsii qabee walloo qabee jedhee bidilibsii keessa kaa'ee tumuu jammare. Ijoolleen walloo ittuma sana fuutee ijoollee arsii kabaale maal hin jenne cafacafuu jammarte. Mucaan kun ijoollee sirkaati isin hundi hin beeytanii. Eenyu maammeen faatillee gaafa kana sirriim jettee naafoo dhaabbachaatiin hin turte. Na waliin dhaabbataa turte jechuudha. Mucaan piraankii godhuudhaaf jecha ijoollee arsii qabee bidilibsii keessatti bidilibsii tumee ijoollee walloo galgala san gabbaatee arsii hararge arsii baale maal hin jenne walii fuutee tumaatiin hin turte. Tumaatiin hin turte mucaan kun waan akkanaa dalage jedhee namni suuraa isaa fide awwalaan. Mucaan kun akkanaa kan dakkanaati. Jedhee jennaan itti fixaan faatillee maaliin hundi isaaniitu afoo dhaabattee mucaan rabbi qabee namni qabee shayitaanni qabee hin beekne samii bakka akkaan itti buutee mucaa takkatti maasiif warreen Itoophiyaan buusan. Mucaan Itoophiyaa gale ijoolleen hiriyoonni isaa akka kaafaan shaaqaa tokko eenyu ni sila Dr. Kaliil Sirkaafaa inni sun faati ijoollee baalee qabuu qabnaa jettee achirraa kaafte. Mucaan guyyaa 2 fi 3 ijoollee baalee nama 2 qabdeen tumte. Nama 2 fi 3 qabdee tumtee achi booda mucaan kunillee wiiniin kunillee Itoophiyaadha argame. Itoophiyaa argamnaan ijoollee walloo akkana kaateetiin nama kenna qabdee jettee maammeen faati gastii banattee nama 500 jaarratti arsii wanni nu ittiin kabachisiifnu nama nu harka ajjeesan nama ajjeefnee kafalannaa jetteetiin namni finiinsaatiin ture ijoollee tana kan amma maqaa dha'e kan arteen jirtu. Walloon jechuu kiyya. Walloon tabaale illee hin ajjeefne taarsi illee hin ajjeefne namni ijoollee teenna haga ammaatti ka duute ka harka irraa muran ka funyaan irraa muran namni godhe ijoollee arsiiti. Beestii haleeltuu maammee jara kanniintu ijoollee teenna fixachisiise malee ijoollee wallootii miti. Ijoollee tanniintu akka ijoolleen teenna dhumtu godhe. Haqa mucaa ofirraa qabuu dhiisanii waliin gabbayanii lolanii dhiigaan kafalanna jedhanii osoo dhiiguma takka illee ka kafalachuu hin dandeenye. Miidiyaa bananii ijoollee dibbee jala tumanii ijoollee walloo osoo hin qabiin harka dhayanii fi ijoollee walloo aybaatee ijoollee teenna fiddi. Yoo dhugama dhiini ijoollee akkana jiidee tungaraa isin nyaatte maammee qabaa beestii qabaa haleeltuu qabaa jara kanniintu ijoollee teenna fiddi. Malee ijoollee wallootiin. Akkana nu godha amma dubbii yaadan barbaada. Baha ana. Ana salla. Asalla hayyee maal naamtaf ijoollee keessan kana maalti? Ijoolleen keenya kun ijoollee isaanii bira kanatti jira. Waan akkanaadha baa isin jechuu barbaade agartee miskiina miidhamaa rafa isaanii ta'e kennite
miskiina miidhamaadhaa akkasitti dhaabaa jechuu barbaade dafa keessatti. Amma har'atu maa oolan isaan amma akkam maal jenna kana maal jettaan kanarra. Gadhiisaa jiin ijoollee jirtu sun ijoollee simbirii jirtu sun amma. Ijoollee isaanii agartee nu obboleewwan tokko gadi dhiisaa isiniin jedha akka yaada kiyyaatti. Kunoo gaa'uduma barbaannu dara olaanuu dhufe waan gootan waan jettan jaa yalla.